Lolli Israa'el fi Falastiin lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafatee namoota miliyoona hedduu qe'ee isaanii irra buqqise. Lolli garmalee balaa hamaa qabu kuniin yeroo dheeraa fudhachuun addunyaa irratti gita kan hin qabne. Ka'umsi lol kana garuu maali? Ka'umsi isaa jaarraan oli. Durii irraa kaasee yeroo garagaraatti biyyoota Arabaa fi Israa'el jidduu waraanni ture. Warraaqsi Araboota Intifaada jedhamu qutuun Israa'el mormuun geggeeffamaa ture. Israa'el gamisiitiin humnaan cabsuuf yaalti. Walitti bu'iinsi lafaa daangaa fi mirgaa wal qabatee Falastiin fi Israa'el jidduu ture seenaa keessatti garmalee beekama. Agarraatti illee hin dhaabbanne. Dhufee waraan Israa'el fi Hamaas Gaza keessa geggeeffamaa jiruutti hidhata. Bara 1948 dura Israa'el maal turte? Akkamiin uumamte? Duuba deebinee waan hubachuu fi milabsi Balfoon haa eegallu. Kun jalqaba lola Araboota fi Israa'el. Bara 1917 Biriteen Falastiin harka warra Ottomaan irra baafattee dachee Falastiin keessatti uummata Yihuudaa fi mana ijaarte. Kun karaa labsii Balfoor yookiin Balfoor Declaration kan jedhamuun raawwate. Labsiin jechoota 60 qofaanii birmaadummaa fi walaabummaa Yihuudoota mirkaneessu kuniin ministeerri dhimma alaa Biriteen yeroo sunii Arthur Balfour jedhamuun qophaa'e. Yeroo sunii sochiin Zaayoniizimii hiree murteeffannaa uummata Yihuudaa galaan Meditereeneen irra kaasee qarqara bahaa laga Joordaanitti lafa dhuunfachuu fi geggeeffamaa ture. Dacheen sun garuu kan Falastiin ta'utu mirkanaa'e. Akka labsii Balfooriitti mootummaan Biriteen uummanni Yihuudaa dachee Falastiin keessatti qe'ee ijaarratanii olla tokko uummatanii jiraachuu akka qaban tumsaa ture. Labsiin kuniin uummata Falasxiiniin uummata Yihuudootaan al ta'an jechuun malee maqaa isaaniiyyuu hin lagate. Warri Falastiin kanaa ganamaa yubbatan. Biyyoota Arabaa fi yeroo waraana addunyaa tokkoffaa Ottomaan Turkii jala turanii fi deeggarsa siyaasaa fi humna waraana taasisuuf dagalamee eessa akka bu'ee wallaalan. Empaayaa Ottomaan jalaa biyyi isaanii baha jiddu galeessa guutummaa guuguu akka walaa baafataniif akka deeggartu Biriteen Araboota fi waadda seente turte. Biyyoonni Arabaa sochiin kuniin Falasxiinillee akka dabalatu hubatu turan. Garuu waadda galam keessatti maqaan Falastiin hin eeramne. Dhaloonni am jiru Biriteen uummatoota Falastiin irratti akka yakka hamaa hojjetee hubata. Falastiin biyyuuf dandeetti taatee akka beekamtee argattuu fi bara 1920 hojiin Biriteeniif kenname. Garuu lakkoofsi Yihuudoota gara Falastiin godaananii jaarraa 19ffaa keessa dabalaa ture ituun fuufi. Bara 1939 Biriteen lakkoofsi uummata Yihuudaa waggaatti gara Falastiin godaananii 10,000 akka hin caalle murteessite. Yoo rakkoon adda ta'e malee. Bara 1940 yeroo ajjeechaan suukkaneessa Nazi Holocaust jedhamu Yihuudoota tammaatu hedduun isaanii gara Falastiin godaanuu eegalan. Gaafasuma uummanni Yihuudoota biyyuuf dandeettu hundeessuu fi mootummaa Biriteeniitti boo'uu ittiin loluu eegalan. Dubbiin yeroo ammaatu bara 1947 dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN Falastiin Araboota fi Yihuudoota jedhamuun akka qoodamuu yaada dhiyeesse. Magaalaan Yerusaalemii fi naannawaan isii ammoo aaboo idil addunyaa akka jalgaltuu eeran. Yeroo hawaasni Yihuudaa Biriteen jalaa tabboomaman bara 1948 Israa'el biyyuuf dandeetti taatee UN seente. Akkuma walaabummaan Israa'el labsameenii waraanni jalqabe. Sababa waraan kanaanii lammiileen Falastiin 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa ari'aman. Waraanni ifaatti yeroo jalqabaaf kan geggeeffame bara 1948 akka 1949 ture. Waraan dhukaas dhaabuun booda Israa'el lafa qooddeef caal fudhatee lixa Yerusaalem itti dabalatti. Joordaan ammoo West Bankii fi bahaa Yerusaalem yoo qabatu Masriin Gaazaa fudhatti. Falasxiinota yeroo sunii miliyoona 1,200 ta'an keessaa 750 akka caalan dhiibamanii qe'ee isaanii irraa ari'aman. Bara 1949 akka 1960 keessaa baqattoonni Yihuudootaa fi godaantonni biyyoota Arabaa kaan miliyoona 1 ta'anii akkasumas Yihuudoonni aleellaa Holocaust baqatan 250 ta'an Israa'el qubatan. Masriin tumsa biyyoota lixaanii olaantummaa fi milkaa'ina Israa'el argattee tole jettee hin fudhanne. Israa'el qocoluu itti fuufti. Kanaaf Israa'el bara 1967 haleellaa tasaa irratti bante. Joordaanii fi Sooriyaaleen waraan sunii makaman. Waraan guyyaa 6 ture kanaanii Israa'el injifannoo argatte. Yerusaalem bahaa guutummaa West Bank, Gaza, Golan Heights fi Sinai walitti qabdee fudhatti. Waggooti taanan iddoowwan kanneen keessatti qubsummi Yihuudootaa in heddummaate. Waraan bara 1967 booda Israa'el kaartaa baha jiddu galeessaa akka haaraa fi akka isii toluutti hojjetti. Dhimma Yerusaalem irratti falmiin hammaateet fuuf. Israa'el kaisiif kennama alaatti bahaa Yerusaalem dhuunfatullee warri Falastiin falmachuu itti fuufan. Israa'el fi Falastiin lamaan isaaniiyyuu Yerusaalem akka magaala guddoo isaaniitti hubatu. Israa'el waraan bara 1967 booda erga darbitee bahaa Yerusaalem to'attee guutumaatti magaalatti akka qabeen isiitti labsatti. Yerusaalem addaan hin qoodamtuu jedhan qabdi. Warri Falastiin ammoo biitaanii beekamtii argatan magaalaan guddoon isaanii bahaa Yerusaalem akka taatu karoorsanii jiru. Jiraatonni bahaa Yerusaalem gari caaluu Falasxiinota kanneen lammummaa Israa'el fudhatanii jiraatan muraasa. Iddoowwan qulqulluun bahaa Yerusaalem keessatti argaman dirree wal dhabdee Israa'el fi Falastiin. Iddoon qulqulluun mooran Masjid al-Aqsaa yookiin Haram al-Shariif
Musliimoota biraatti bakka guddaa qaba. Moora qulqulluu kanaanii warri Yihuudaa Temple Mount jechuun akka malee kabaju. Bara 1973 Masriif Sooriyaan qindoomuun Israa'eloota Sinaayii fi Golan Heights dagachiisanii haleelan. Israa'el erga miidhaa hama dhandhamteen booda of barti. Adoo hin qophaa'in waraanes dhufteen isaa hin beekamne keesseenti. Adoo waraana lam kakara Masrii fi Gamsooriyaa ofirra qolachuutti gatteetti. Humnoonni Israa'el sujuudanii gurmaa'uu eegalan. Akkuma ofirra qolataniin bakka qabatan. Waraanni bara 1973 waraan gabaabaa ture. Garuu addunyaa guddoo jijjiire. Dhumirraatti Masriin erga waraanii xumuramee taa'ummaa Ameerikaatiin waliigaltee nagaa Israa'el waliin mallatteessuun gammoojjii Sinaayii deebifatti. Bara 1977 sadaas keessaa pireezidantiin Masrii Yerusaalem daawwachuun sochii dippiloomaasii eegalan. Boodirraa Masriin Sinaayii deebifachuun Israa'el biitaa'uu fi beekamtii kennitee waliigalteen mallattaa'e. Fincilii Arabaa inni jalqabaa bara 1987 ture. Muddee keessaa fincilii intifaada jedhamu bakkeewwan Israa'elootaan qabamanitti eegale. Kunin ka'umsa hundeeffama Hamaas ture. Hamaas adoon turiin haleellaa jajjabaa Israa'el irratti geeggeessuu eegalan. Buufanni isaa Gaaza ture. Daangaan Gaazaa waraan ba'aa jiddugaleessaa bara 1948 booda eegii Masriin qabateen booda saraarame. Garuu waraan bara 1967 irratti Israa'el Masriin injifachuun Gaazaa fudhatti. Falasxiinota Gaazaa irratti bulchiinsa humna waraanaa hundeessiti. Bara 2005 Israa'el loltoota fi qubatootis Gaazaa keessa baaftullee qaam Gaazaa daangaa isir jiru garuu gadi hin dhiifne. Daangaa qilleensaa fi handaara galaanaa akkuma duraan to'ateetti itti fuufti. Kun sochii namootaa fi meeshaalee olaantummaan akka to'atuu fi isi gargaare. Hamaas bara 2006 Gaazaa keessatti filannoo mo'achuun waggaa itti aanu Israa'el irratti lola hama banee daangaa Gaazaa keessa baase. Waggooti taanaan Hamaas fi Israa'el jidduutti lola hedduutu deemsifame. Bara 2008 akka 2009 2012 akka 2014 lola hamaatu ture. Lolii bara 2011 garee lamaan jidduutti guyyoota 11 fi walii taansii adeemsifamamoo waliigaltee dhukaas dhaabuutiin xumurame. Onkololees torba bara 2023 lolaa deebi'an. Erga loltoonni Hamaas Gaazarraa haleellaa hamaa Israa'el irraa raawwateen booda Israa'el gammaa haaloo ba'aa jirti. Lol kan keessatti gamlachuunuu lubbuu nama darbe. Garuu ircaalaa Falasxiinotaatu dhumaa jira. Aga maatii yoo diqqaatee Falasxiinota 56 oliitti ijjeefame. Gam Israa'eliin namoota 1,200 ta'anitu ijjeefame. Dhimmi biraa Falasxiinii fi Israa'el ibiddaa fi cidii walitti taasisee West Bank. Lafa Israa'elii fi Laga Joordan jidduutti argamu kanarraa Falasxiinota miliyoona 3 ta'anitu jiraata. Akkuma Gaazaa fi baha Yerusaalem West Bankiilleen lafa Falasxiin kan Israa'el humnaan qabatee Occupied Territories jedhamu jalatti ramadamti. Warri Falasxiin yeroo biitaanii beekamtii argatan West Bank qaama isaanii akka taatu karoora qabu. Kanaaf qutum Israa'el ofirra itisu. Ammallee Israa'el West Bankii keessatti olaantummaa qabdi. Garuu erga bara 1990 as mootummaan Falasxiin abbaa taayitaa Falasxiinota jedhamuun beekamu kutaa kan gar caalu keessatti bulchiinsi isaa gad dhaabbatee jira. Falasxiinoti qutum Israa'el hundeessitu hundi akka buqqa'uu barbaaddi. Qubsummi Israa'el hundi faallaa seera idil addunyaa warri Israa'el West Bankiin hundee kennaa jedhu. Kanaaf biyyi Falasxiin jedhamtu dachee kan irratti akka hin hundoofne barbaadu. Falasxiin biitaa'uun nageenya Israa'elii fi yaaddoo akka ta'ee hubatu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii qubsummi Israa'el dachee warra Falasxiin irraa babal'isaa jiru hunduu seeraan alaa jedha. Israa'el seera idil addunyaa cabsuun sirna apartaayidii babal'isaa jirti kan jedhu UN biyyattiin qubattootis hunda akka baasuu qabdu akeekachiisa.